Fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Hawaa TV nagaaf jaalalli keenya lafa jirtanu bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu guyyaa irraa keessummaa Hawaa TV taanee asirratti argamne gaaffiif deebii gochuudhaaf gaaffiif deebiin keenya irraa gaaffilee 20tti nu dhiyaate gaaffii 20f deebiitti kennuudha. Gaaffiin kun maali? Deebiin isaa maali isa jedhuudhaaf Hawaa TV yoo hordoftan hanga xumuraatti qophii keenya yoo nu waliin taatan irraa barachuu dandeessu jedheen abdadha. Gaaffiin maali? Deebiin maali isa jedhu achumarraa argattu. Asumaan Hawaa TV subscribe gochuudhaan viidiyoolee shan gadhiiftu like gochuudhaan yaada keessan commentii jalatti barreeffadhaa isiniin jenna. Keessummaa har'aa taanee asirratti argamnee jirra. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? Gaaffii tokkoffaan maqaan kee eenyu? Ka social media fi kan abbaa fi haati keessi moggaasanii jedha. Maqaan koo Ahmadiin Siraaj yookaan Zaaki Siraajiin jedhama. Ka social media immoo Tokkummaa Munaadha. Gaaffii lammaffaan eessatti dhalattee jedha. Eessatti dhalatte? Godina Jimmaa aanaa Sigimoo ganda Daappara jedhamutti dhaladhe. Gaaffii sadaffaan umriin kee meeqa? Umriin kee meeqa? Umriin kee meeqa? Gaaffii umrii kana yeroo baay'ee gaafatama. Umriin koo waggaa 26 ga'een jira alhamdulillah. Waggaa 26 jechuudha tokkummaani. Gaaffii arfaffaan maqaa Oromiyaa jedhuu fi Itoophiyaa jedhu kamiin jaallatta? Maaliif jedha? Maqaa Itoophiyaa jedhuu fi Oromiyaa jedhu Oromiyaadha kanan jaalladhu. Maaliif osoo Oromiyaan hin jirre Itoophiyaan jiraachuu hin dandeessu? Maqaa Itoophiyaa dura maqaa Absiiniyaa jedhamu qabdi turte biyyattiin. Sana booda Itoophiyaatti jijjiirame garuu maqaan Oromoo jedhamu jijjiiramuu hin danda'u waan ta'eef kanaaf Oromoon lafee dugda biyyattii waan taateef maqaa Oromiyaa jedhuudha kanan jaalladhu. Gaaffii shanaffaan jireenya kee keessatti yeroo maal hojjettee yookaan argatte gammadda jedha. Jireenya koo keessatti kanan gammadu yeroo waan gaarii namaaf tole yookaan namaaf oole akkasumas kanan gammadullee yeroon tola namaaf toleedha. Yeroon hojii gaarii namaaf hojjedhee fi yeroon tola gaarii namaaf toleedha kanan gammadu jechuudha. Gaaffii ja'affaan haadha manaa yookaan jaalallee ni qabdaa? Yoo qabaatte maqaa ishee fi bakka dhaloota ishee nuuf himidha. Eeyyeen haadha manaa ni qabaa. Maqaan haadha manaa kiyya Liinaa Yaasiin jedhamti. Godina Wallagga aanaa Saasiggaatti kan dhalatte. Gaaffii ja'affaan kana fakkaata. Gaaffii torbaffaan ati yeroo baay'ee laayivii waraabuun beekamta. Sababa kanaan mudannoo ni qabdaa? Yoo qabaatte nuuf himi ni jedha. Dhugaa dubbachuuf laayivii waraabee keessatti mudannoo hangawwanaa hin qabu jechuudha. Mudannoo hin qabu hin jiru jedha asumaanii. Gaaffii saddeetaffaan uffannaa yookaan nyaata aadaa naannoo Oromoo keessaa kan naannoo kamii jaallattaa? Dhugaa dubbachuuf uffannaa aadaa Jimmaati kanan baay'ee jaalladhu. Nyaata illee kana hangawwanaatti nyaata aadaa keessaa irra caalaatti nyaata aadaa Jimmaati waan ta'eef filannoon korraaf nyaata aadaa Jimmaati jechuun barbaada. Gaaffii saddeetaffaan kana fakkaataa. Gaaffii salgaffaan mee nama meeqa jaallattee hanga har'aatti jedha. Erga biyyaa baate meeqa biyyatti hoo meeqa? Hoo gaaffiin akkanaa maali? Dhugaan lakkoofne gaafa lakkaa'in gaaffiif deebii marsaa lammaffaa irratti deebisa jechuudha. Hin lakkoofne jechuudha. Erga biyyaa bahee meeqa akka jaalladhee fi biyyatti meeqa akka jaalladhee. Kurnaffaan akkana jedha. Gosa nyaataa keessaa kam jaallattaa? Kamiin immoo jibbitaa? Nyaata keessaa kanan jaalladhu fakkeenyaaf biyya kanatti wantoota akka hamburgarii wantoota ani jibbummoo waan aannan irraa hojjetamedha. Biyya kanatti irra caalaan aannaniin kan inni hojjetamu wantoonni akka ruuzaa wantoonni adda addaa aannan irraa hojjetu biyyoonni arabaa kuni aannaniin akka itti fayyadamaniiti kan hojjetanu. Kanaaf nyaata aannan of keessaa qabudha kanan jibbu. Gaaffii 11ffaa akkasidha. Maatii keetiif ati nama meeqaffaadha? Maatii keetiif ati nama meeqaffaadha? Maatiin kiyyaa gara haadha kiyyaatiin ijoollee 8dha kan qabanu. Ani ijoollee arfaffaa irratti argama jechuudha. Arfaffaa irratti gara immoo abbaa kiyyaatiin nama 17dha kan qabnu. Maatii Oromoo waan taani maatii guddaadha jechuun barbaada. Achumaan immoo maal jedha? Abbaa kee moo harmee kee irra jaallattaa jedha. Dhugaa dubbachuu fi haadha kooti kanan baay'ee jaalladhu. Haati haadha kiyya hedduun jaalladha jechuudha.
tokko filachuun dirqama isa jedhuudhaa fi haadha kiyyaadha kanan baay'ee jaalladhu. Gaaffii 12ffaan akkas jedha. Paartii siyaasaa keessaa kamiin jaallattaa? Maaliif jedha? Paartiilee siyaasaa Oromoo keessaa kanan jaalladhu nama dhugaadhaan Oromoodhaaf hojjetedha jechuudha. An murna siyaasa tokko kanan deeggaruun qabu Oromummaa kiyya kanan calanqisiisu yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf warri Oromoodhaaf hojjetanullee fakkeenyaaf Odeeffaa, Kaafaa'oo, Abaa'oo warra jedhu keessatti jechi Oromummaa hin ibsine hin jiru waan ta'eef nama Oromoodhaaf dhugaadhaan hojjete kaminuu an sappoortii gochuudhaan hin beekama. 13ffaa aktivistoota yookaan warra Oromoodhaaf dubbanna jedhan keessaa eenyuun jaallattaa? Eenyuun ol dinqisiifattaa jedha. Gaaffii 13ffaa kanaaf deebiin qabu. Maaliif deebi'an qabu? Injiru. Namni guyyaa guyyaatti jijjiirama. Aktivistii bakka itti hafeen arginan. Aktivistoonni hundinuu guyyaa guyyaatti murna siyaasaatiin waan jijjiiramanuufi abaluu kanatu nama sirriidha jedhee wannan deeggarullee hin jiru waan ta'eef. 14ffaan akkas jedha. Hooggantoota biyya Itoophiyaa bulchan Minilikii hanga Dr. Abiyyi keessaa eenyuun jaallattaa? Eenyuun immoo jibbitaa? Sababa waliin jedha. Namnan baay'ee jibbu Minilikii hanga Dr. Abiyyitti Minilikiidha tokkoffaa kanan jibbu. Sababni isaas armaa haadholii keenya abboolii keenya irraa ciraa ture. Ilmaa Walaayittaa kumaatamaan garba godhatee midhaan daaksaa ture. Ilma namaa garbicha godhatee akka hin taanetti lubbuu ilma namaatti taphataa ture. Akkasumas Haayile Sillaaseen illee akkas amantii balleessuudhaaf wantoota adda addaa hojjechaa ture. Darbuun illee akkasumas waraanaan dhaadhatee biyyattii sana mancaasaa ture. Afaan Oromoo akka badurratti hojjetaa ture. Kanaaf warra kana nan jibba. Xiqqoosii kanan dinqisiifadhu Dr. Abiyyiidha. Haala yeroo wajjin haala yeroo kaleessa darberra xiqqoosii kanan naaftaa kanan jedhu isa kana jechuudha. Maaliif haala siyaasaa ammaa kanaan keessaan waan deeggaran hundi isaaniiyyuu hin qabanu. Haa ta'u malee warra sanarra immoo bulchiinsa yeroo ammaa wayii jedheeti kanan abdadhu. Gaaffii 15ffaan akkana jedha. Daa'imummaa keetiin maal ta'uu hawwitaa? Maal immoo taphachuu jaallatta jedha. Daa'imummaa kootiin abbaa qabeenyaa gaarii isaa ta'e bakka tola ooltummaa irratti hojjechuudha kanan barbaadu. Deemee hiyyeessa adda addaa jijjiiruu, masgiida ijaaruu, mana amantaa ijaaruu, bakka biyyattii sanaaf bu'aa gaariidha kanan buusuu barbaadu. Daa'imummaa kiyyaan immoo kanan taphachuu jaalladhu kuwaasiidha, kubbaadha jechuudha. Ammas abbaa qabeenyaa ta'e, abbaa qabeenyaa addunyaa kana ta'e, addunyaa kana daawwataa waan hundarratti hojjechuudha kanan barbaadu jechuudha. Gaaffii 15ffaan akkasii. Gaaffii 16ffaan akkas jedha. Tokko filachuun deebisee kanneen armaan gadii keessaa osoo eenyu Itoophiyaa bulchee jaallattaa jedha. A. Jawaar Mahmad, B. Baqqalaa Garbaa, C. Lammaa Magarsaa, D. Mararaa Guddinaa, E. Dr. Abiy Ahmad jedha. Kana keessaa osoo eenyu Itoophiyaa bulchee jaallatta jedhuudhaa fi osoo Dr. Lammaa Magarsaa Itoophiyaa bulchanidha kanan jaalladhu. Yeroo baay'ee Dr. Lammaa miira tasgabbiitiin uummata ofii amansiisuu ni danda'a. Har'allee kunoo bulchiinsa biyyattii keessaa obbaasuunsaa gaaffiin Oromoo waan hin deebineef dhugaan Oromoo waan hin jirreedhaaf keessaa dhiibee obbaase har'allee uummatatti gabbee dubbachuudhaaf miira kanaan uummanni akka hin jeeqamneedhaaf hanga tokko uummata tasgabbeessuudhaaf calliseeti kan ta'aa jiru. Hunduma isaanii osoo hin dinqisiifadhu irratti yaada uummataa kana hubatee uummata amansiisee osoo nama hin ciicatin yaada uummataa kana kabajee gaaffii uummataa deebisuudhaaf Dr. Lammaa Magarsaati kanan dinqisiifadhu yookaan osoo biyyattii bulchee kanan jaalladhu akkas jechuudha. 18ffaan shamarran sooshaal miidiyaa kana irratti beektu eenyuun daawwachuu jaallattaa? Eenyuun immoo arguu jibbitaa jedha. Shamarran sooshaal miidiyaa kana keessaa kanan baay'ee ilaaluu jaalladhu yookaan qabsoo Oromoo keessatti illee shoora guddaa fudhachaa turte keessaa Biiftuu Gadaa Goobanaati. Biiftuu Gadaa Goobanaa yeroo ammaa kana arrabni uummata sooshaal miidiyaa kun daandiirraa dabsu malee nama dinqisiifatamuu qabduu fi nama Oromummaadhaaf hedduu laffaatee hedduu iyyaa turte keessaa ishee tokko. Eenyummoo jibbita kan jedhuudhaaf an nama jibbuun qabu asumaan bira darba jechuudha. 19ffaa maatii kee jalaa waa hattee rukutamtee beektaa? Maatii kee jalaa waa hattee rukutamtee beektaa? Eeyyeen daa'imummaa kiyyaanii tapha waan an jaalladhuu fi tapha kubbaa jaallannaa qawsaa kana wayyaatti cirree qawsaa wayyaatti hodhamu cirreetu deemnee ijoollee waliin taphachaa oolla.
Sanaan qausaa kana wayyaa aaraatti jalaa kutee jechuudha. Ambaasaadara yookaan kootii bareedaa maatiin koo bitatee galarraa cireetan osoo hin taphadhu sanarratti reebameeti kanan jiru jechuudha. Akkasumas ollaa kee jalaa agadaa yookaan haatara asheeta hattee rukutamtee beektaa daa'imummaa keetiin jedha. Lakki rukutamnee ollaa kee jalaa takkaa wantoota akka asheetii wantoota akka hataraateen beeku galata rabbii ammaatii baadiyyaa waan ta'eef jalqaba irratti asheeta bareedaallee kan argatu maatii kiyya. Maatiin koo qote bulaa beekama waan ta'eef kana jechuun barbaada 20ffaan akkana jedha. Hawaa Wallaggaa moo Liinaa Wallaggaa jaallatta jedha. Hawaa Wallaggaa moo Liinaa Wallaggaa jaallatta. Gaaffii ajaa'ibaati kunillee Liinaa Wallaggaadha kanan jaalladhu. Akkasi 21ffaan akkana jedha. Osoo carraa US deemuu argattee deemuuf kaatee haati manaa kee hin deemtu sun jettee hin haftamoo hin deemtaa jedha. Dhugaa dubbachuuf carraa US osoo argadhee haati manaa koo hin deemtu jette fedhii haadha manaatii olii wanni ta'u hin jiru. US haadha manaa ofii namaa caaltu hin jirtu waan ta'eef yoo hin danda'e amansiisee tan dhaqeensi fudha akkasitti bareedduu kiyya achi gahee tan akkasitti ofitti si fudhan jedha. Yoo osoo hin ta'u baate immoo inuman afa jechuudha. Akkasii gaaffii 21ffaan kana fakkaata. Gara dhumaatti yaada qabduu fi dhaamsa qabdu dabarfadhu jedha. Asumaan awwaa YouTube channel subscribe godhaa, like godhaa, yaada keessan comment jalatti barreeffadhaa. Akkasumas YouTubeolee ilmaan Oromoo hunda daawwadhaa jedha. Ilmaan Oromoolee YouTube keessan irratti wantoota safuu Oromoo irraa fagaate gadhiisuu osoo hin taane wantoota babbareedoo fi wantoota bashannansiisoo gadhiisaa. Ilmaan Oromoolee wantoota badaa daawwachuuf cinqamoo osoo hin taane wantoota gaarii isiniif gadhiifamu deemaa daawwadhaan isiniin jedha. Wal guddisaa wala guddisnuu isiniin jedha. Gara dhumaatti immoo carraa obboleewwan keenya biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti miidhamaa jiranuuf sagalee nuuf ta'a. Bakka jirtanutti nuuf iyyaa akka qaamni dhimmi ilaallatu dhaga'u godha. Addunyaa dhageessisaa. Uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa dhimmi obboleewwan keenya maneedhaa Saudi Arabiyaa keessaa baay'ee yaaddisaa ta'ee jira. Yeroo ammaa lammiilee 130 maneedhaa Saudi Arabiyaa keessa kan jiranu torban darbee lakkoofsichi keessaa naaf kenname jechuudha. Sana malee immoo guyyaa guyyaatti qabameeti kan dabalamaa jiru waan ta'eef sagalee hataanuuf isiniin jedha. Galatoomaa awwaatuuf sagantaa bareedaa kana istiidiyoo keetti qopheessitee nu affeeruu keetiif asumaan carraa kanaan galatoomi isiniin jedha. Ilmaan Oromoolee akkanaaf galateeffattan abdiin qaba. Yeroo gaarii isin haa ta'u.